irra jirtu akkam jirtan obboloota koo qaqqaalii gaarii akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootti filataa fi isinis lafaa fi bakka jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba nagaa kootiin isiniin jedhee jira baga nagaa taatanii hordoftoonni shawaayyeetu bakka jiraattan hay nagaa kootiin isiniin jedha arra viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufee jira waan tokko waliin hojjenna innis maal yoo jettanii waan nu guddise jechuudha shiroo waliin hojjennu kan qabadhee isinii dhufee jira. Akamoo jaalatan video kana akka jaalatan maaliif yeroo hunda foon nyaachuu bichaa yeroo hunda ndaanqoo nyaachuu bichaa miti waan nu guddisee irraanfachuu hin qabnu shiroo hojjechuudha kan qophii ta'ee jira na waliin taa'in isin jedha warri maatii koon ta'in maatii naaf ta'a warri immoo kana dura maatii naa taatan na jajjabeessaan isin jedha like share gochuudhaan na faana ta'an isin jedha obboloota koo innaa asumaan gara video gara hojii keenyatti taa'ee gallu nuan nuti yuk qopheffadheen jira ati video waan haalli sana mijannee fi gara hojiitti isin dabarsa video koo hanga dhumaatti daawwadhaan isin jira obboloota koo gara hojii keenyatti. Nageenyi Waaqayyoo lafaa fi bakka jirtan isin baay'atu obboloota koo akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo baga jiraattanii baga sa'aatii kana geechanii hordoftoonni shawaayyee kan taatan hundumti keessanuu baga nagaan jiraattan isin jedha. Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isin barahaa jiraattan jecha har'a viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maal yoo jettanii viidiyoo gabaabduu nyaata biyya keenya keessatti jechuudha nyaata hunda keenya mana hundattuu argamtu hojjechuudhaaf qophiidha dhufeen jira. Namni kamiyyuu hin beekaa namni waan tasan hin beekne hin jiru nyaata kana namni hin beekne hin jiru garuu nyaata kana baay'een jaaladha baay'ee tokko na guddises waan ta'eef nyaata kana waan sirriitti jaaladhuuf isinii qabadhee dhufee jira. Yaa biyya ormaa keessatti immoo nyaanni inni kun hin argamu waan ta'eef baay'ee nutti dirqiidha. Waan kana ta'eef isin waliin hojjechuudhaaf qabadhee dhufee jira. Maal yoo jettan kinuuti shiroon hojjechuudha deema barbaree itti qopheeffadhee jira. Inni shiroodha. Asitti immoo timaatimii daakamaa qopheeffadhee asitti shunkurtii adii qopheeffadheen jira. Yaa asitti immoo qaaraadha. Maajii tokkoo fi qimamii baay'ee ittiin godhu maaliif inni iyyuu qimamii qaba waan ta'eef innaa nafaana ta'an isin jedha walumaan haa hojjennu. Kinoo shunkurtii kiyyaa asitti qopheeffadheen jira. Shunkurtii asitti qopheeffadhee asittis immoo kun unqulaalii qopheeffadheen jira. Shiroo hojjechuudhaafanii shawaayyee waan biraatu hojjetti immoo seenaa waan maqallaaliin hojjechuudha deema waan ta'eef na waliin tura. Kennaa kun asitti hojjechaatiin jira jechuudha. Asitti yeroo haalli kaameraa naaf hin mijanne kaameraan kiyya kun xaraatillee hin qabu kushiinaa kiyyallee baay'ee wantiin hin jiru maabiraatiin jechuudha inni tokko hin bade kanaaf akka shunkurtii keenya jadi tinggal nasi sedikit saja. Nah, kalau ini ada jadi tinggal nak lama. Shiroon kiyya maaliif na guddiste waan ta'eef seenaa ishii hin beektu akkasitti bakka viidiyoo kana isinii qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatti ilaaltanii sabskiraayibii laayik sheerii na gochuudhaan na jajjabeessu maaliif hojiin xiqqaan qabu waan waliin nurraa ol qooduu qabna. Akkasuma kiyya magaala'ee jira.
ini kan jira. Jadi ala kana segera drama. Jadi ini apa? Aku betul kamera yang kopi kan video akka tokkoon qabne akka tokkoon hojjechuun baay'ee miidhagaa. Ini video dengan cara ini saus qophaa'ee jira. Maajii tokko qimami kaaraatii maal jedhama mushakkaliidha. Kun immoo kaariidha. Kun lasoortii hunda barbareedha. Kaaraatti qopheeffadheen jira. Timaatimii immoo timaatimii daakamaa asitti qopheeffadhee shunkurtii adii jira. Daakamaan jechuudha. Kun shiroodha. Barbaree iddatti qopheeffadheen jira. Kun barbareedha. Barbaree baay'ee mi'aadha. Nah, akkasuma isin jedha waliin hojjennu. Haala kanaan kan hojjechaa jira. Maaliif timaatimii yoo itti naqe shunkurtiin hin bilchaatu. Timaatimii dhumarraan itti naqaa erga shunkurtiin xiqqaatee ta'e itti godhatee kananii. Akkuma argitan kan shunkurtiin kiyya naaf naqee jira. Timaatimii akkuma argitan timaatimii qopheeffadheen jira. Timaatimii daakamaa jechuudha. Shunkurtiin kiyya haala kanaan bilchaatee jira. Ammoo bilchaatee jira. Yeroo hojjechuudhaaf baay'ee tokko hawwii kiyya baay'een jaaladhalleedha. Maaliif isa kun guddise waan ta'eef yeroo kamiyyuu kan nurraa hin layyaamne isa kun guddise. Yeroo tokko tokko ta'e malee wanti biraa yeroo kamiyyuu kan nu guddise shiroodha waan ta'eef haala kanaan shunkurtiin kiyya bilchaatee jira. Amma akkuma argitan Nukmai biyyattiin naqadha. Qimamni ittiin baay'atu maaliif inniyyuu shiroon baay'ee qimamii qaba. Duwwaa isaatiiyyuu waan baay'ee tokko mi'aa akka shiroo gaddaa maal jedhee isinitti shiroo biyya keenyatti shiroo dubartii kaamettiin daaksitte baay'ee tokko mi'aa dhugaa jechuudha. Maaliif waan nuti kiyyaa hojjedhe kana nama kan daawwattoota kiyyaaf hin qopheessine jedhee isinii qabadhee dhufee jiraarra. Akkuma argitan barbareen kiyyaa isa kana fakkaata. Ittiin baay'isu barbaree shiroon illee baay'ee diimaadha waan ta'eef barbaree maakkaa lama kan itti godha. Ini baay'ee gaariidha. Maankaa lama qofan itti godha.
Ini baay'ee diimaadha. Shiroon iyyuu mataa isaatiin diimaadha. Doduu baay'ee godhanii. Kana qopheeffadheen jira. Shunkurtii adii akkuma isaa shunkurtii adii illee akkasitti maankaa tokko qofachuudha. Inni iyyuu qaamni baay'ee tokko qaba dhugaa dubbachuudha. Baay'ee namatti tola. Shunkurtii adii dakkamaan qaba. Adda jedha qamase. Haala kanaan qophaa'ee jira. Shiroon keenya haala kanaan qophaa'ee jira. Bisaatee jira. Amma bishaan itti dabaluu qofa. Bishaan immoo bishaan ho'aatti naqachuu qabna. Bishaan ho'ifne jechuudha. Bishaan ho'aatti naqachuu qabna. Barbaree itti baafne maaliif shiroon iyyuu qaba waan ta'eef. Baay'ee fedhulleedhaan illee barbaree haala kanaan kunoo shiroon illee diimaadha. Isa kana gaggeenyaa kan irratti nyaakni itti godhamee jira. Shiroon keenya amma daffutti akkasitti hojjetamee jira. Maaliif waan hojjenne tokkoyyuu amma beeknu tokko waliyyoo agarsiifne kuni waan wal agarsiisarre shiroolee waan wal agarsiisan hin qabu. Isinumatti agarsiisa jedheen dhufee haalli namni kamiyyuu haala garaagaraatiin hojjechuu danda'a. Kanaaf isin qabadhee dhufee jira. Viidiyoo adda addaa jalaa jitee akkasitti qophaa'ee jira. Shiroon keenya akkasitti qophaa'ee jira. Viidiyoo adda addaa jalaa jitee silkii bishaan gubbaa godhee adda addaa jalaa jitee isin jedha. Akkasitti qophaa'ee jira. Asitti immoo kun inqulaalii qopheeffadhee jira. Inqulaalii afurii akkasitti kun muree jechuudha. Keessan godha. Inqulaalii itti godha jechuudha. Qaaraan itti qopheeffadhe qaaraa kana ittiin godha. Baay'ee natti tola. Qaaraan fooliin qaaraa yoo mure immoo na guba. Baay'ee na guba jechuudha. Haala kanaan qopheessin jira. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Yoo isinitti tolee maatii koo subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessadha. Ani isinin jedhaa hordoftoonni Shawaayyee hundumti keessanuu obboloota koo ammuma beekaniin beekumsi ammuma beekaniin walitti himuun barbaachisaadha. Waliin hojjechuun na jajjabeessaan isinin jedhaa. Har'afnoo viidiyoo kana qabadhee dhufee viidiyoo shiroo tikki tikki jette kan shiroo tikki tikki. Akkasitti qophaa'ee jira. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudha fi ani shiroo biraa waxiin daangoo biraa shiroo fudhadha. Akkasitti qophaa'ee jira. Shiroo biraa waxiin daangoo fudhadha. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Haala kanaan qophaa'ee jira. Kottaa warri na wajjin nyaata warri shiroo akka koo shiroo jaalattan jechuudha. Haala kanaan qopheesse. Dhugaa irra shiroo keessaa baay'ee tokko jaaladha. Haala kanaan qopheessee jira. Kana fakkaata
qophiin kiyya innarraa. Ishi hordoftoota koo kunoo shiroon kiyya kana fakkaatee jira. Kunoo isa kana fakkaatee ba'ee jira. Waan gochuuf baay'ee namatti tola. Baay'een jaalladha shiroon akkanatti. Bilchaatee jira jechuudha. Amma gara nyaataatti deemna. Na waliin. Kinooti hordoftoota koo kunoo akkasitti shiroon kiyya akkasitti ba'ee jira. Akkasitti kunoo wanni dhugamus hin jira. Koota waliin nyaanna kophaan nyaadhu isiniin jedha. Shiroo akkasitti qopheesseen jira. Baay'ee tokko namatti tola. Waliin haa nyaannu. Dhugaa baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Baay'ee namatti tola isiniin jedha. Kun kan fakkaataa shiroon kiyyaa akkasitti qophaa'ee jira. Kun itti gadhiyeessee jechuudha. Kan qopheeffadheen jira. Waliin haa nyaannu isiniin jedha. Obboloota koo warroonni maatii koo taatan laayik sheer gochuudhaan, warri haaraa taatan immoo sabskraayibii laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessadha. Maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaataan isiniin jedha. Shawaayyeen irra maali waan guddaa gootee shiroon agarsiisuu dhuftee hin jedhinaadha. Yaa waanuma beekarni irraa walii qooduun baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Oraa bulaa galatoomaa obboloota koo baay'ee isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Naaf jiraadha.